danda'u malee akkanumatti gartee waan dhagaa jalaa jambar jennee yoo kan bira kunnu taate namuma jaalannuu fi dhaaba jaallannullee dhabaa dhufna malee jaalachaa gartee harkachaa guddifachaa gabbifachaa dhufuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirgoodhaa dafa ha atis akkasuma Khalid akkasuma atis Khadija jamu atis akkasuma hundi keessanuu warri sheer gootanii waan kana geessan warri yaadaan ummata keessan bira dhaabbatan rabbii isin arkaan rabbiin isiniif katabu jira suwaaba ha atis Mustafa isin hundinuu ijoollee dhugaan sabaa dhaabbachuu jirtanii hundi keessanuu sheer godhaa waliin gaa irra guddaa namoonni keenya namoota nama faarsu qofa sheer godhanii maal kaayyoo irratti nama malee namoota irratti namanu namoota faarsuu kana jala laal Oromootii awwanni isiniin jiru. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oromootii namarra kaayyootii institution irratti irkadha ijaaraminsa irratti irkadha sigale ijaaraminsa irratti waan isiniin jiru ijaaramu irratti irkadha please kaayyoo irratti irkadha kaayyoon nama deeggara an waan kanumaan isin dhaam namootni dhuunfaa boru ni du'a takka aangorraa bu'anii deema namoota dhuunfaatii miti. Wa alaykum salaam Faatumaa bintu Islaam isin tunis laal maamila keenya ka yeroo dheeraati Faatumaa bintu Islaam tun hoggii nuti dogoggorrees nu gorsaa jabaadhaa tokkummaa keessan jabeessaa jecha Fu'aad Abbaaraa goo kan dhufe kunis aslii faalaal majoollee biyyarraa seentu qayroo jajjabdu takkanaa tanaan nu jala yaanu tanaaf mataa ol qabannee yaana akkanatti si galee ijoollee jajjabduu kanaa tana ummanni Oromoo qaba tanaaf yaanaa jechuudha. So amma eegaan hangana isiniin jee booda sagantaa kiyya nin jalqaba isin hundinuu share invite godhuu hin dagatinaadha waliin gagga'uun maaliif viidiyoon nuti iddoo tana jarjarso baga nagaan dhufte goota kee viidiyoon teenya amma ummataaf sagalee ta'uu jira duraan dursuudhaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook sheekka abbutaa baga gammaddan baga gamman gaafa nuti qabsoo tana dura seennu way sheekka abbutaa gaafa tiim qabricho jennee dura lafaa kaanu yaa hinaaftota yaa warra dachii dhabe yaa warra faayidaa dhabe yaa warra faayidaaf qabsaa'u nuun jechuu turanii jechuudha. Ijoollee jajjabduu akka intala waaqoo guutuu fa'aa wajjin gaafa dura nuti qabsoo tana seennu ummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Intala waaqoo guutuu gootitti akka maqaa isii jirtu nagumaami nama gootaa maqaa gootaa baafata siigale nama maqaa fi gochaa wal sime intala waaqoo guutuu tana fa'aa qofaan arge siigale nama gochaa fi maqaan akka gaarii walitti dhufe siigale. So gaafa nuti dura eegallu guruupummaan takka tahumaa quban qabne ta ma'aanaa badhaadhinaatuun beeyne ta badhaadhina dhufte siigale ta badhaadhina dhufte akka waan nuti badhaadhina diiguu yaanu akka waan nuti faayidaa teenyaa yaanu nurratti as ooriitee hancufa isaanii takka tuttufuu eegaluun keessan ni yaadatama jechuudha. Nam meeqa keessantu yaadatamee dubbisan akka nama nu ol badhaadhinaa dhimmamu akka nama nu ol tokkummaa hoogganoota sanii yaadu akka nama gartee nu ol waan kana dhimmamu hancufa isaanii takka tuttufuu eegalanii jechuudha. Garuu nuti waan beeynurraa qabsooyinaa jechuudha. Nuti akkanuma lafaa kaaneen qabsooyina waan beeynurraa qabsooyina waan muuxannootti qabnu waan odeeffannoo gayaatti qabnu waan gartee sagaleen teenya ni dhagayama jennee murteessinee lafaa kaanee qabsooyina malee akkanumarraa lafaa kaanee namarratti isin dullu jechuudha. Gaafa nuti dura lafaa kaanee hattootaan dhaabbadhaa jennu isinuu hattuudha wajji hatuu turtanii faayidaa keessaa dhabdanii maal faayidaa maali ishmee haazaa kullu yaa qalbi haazaa yaa akhi mee faayidaan Itoophiyaa irraa nuti Ameerikaatti teenyee barbaadnu maaltu jira yaa akhi haazaa wa mushkila yaa akhi kullun arab kalaamul arab siigale mee faayidaan nuti biyya akkas jirtu kadhattuu sanirraa barbaadnu maaltu jira garuu miskiina sanii sagalee ta'uu qabna murteessinee jechuudha. Hayni numa mo'ata yaa warra haqa sheer gootu yaa warra haqaa wajji dhaabbattu yaa warra haqaaf dhaabbatte baga gammadde baga injifatte injifannoo torbaan kanaatiin si lakkaa'u deema jechuudha. Tokkoffaa intalaan anaasiif viidiyoo garsiisee yaa shimalli shanee tana baasiif keessaa jechaanii ture takka nam meeqaa yaadata
meeqa keessantu yaada taqaalitti daldalarra kaabinee shimallis kunootan inni fide jee shanee jee viidiyoo isin garsiisuu ture san sanii isaan gurraa geggeessine baga gammaddan qabsooteetiin sigale qabsooteetiin lafa deemten seen cinqii ati arkite arraba ati arrabsamte cinqii ati dhaabbatteen shaneen guddoon buqqaatee jechuudha caasaan isilleen ciramu qabaa jechuudha itti aansuudhaan poolii kumaandar girmaa galaan dabalatee sigale hawa galatoomi Faatuma binti Islaam lal nama sirri na jala deemina hawa kuttee jechuudha angorra baga gammaddan viva tiim qabrichu warra dhugaaf dhaabbatu waa takka bakka hawaasan na kaa jee bakka hawaasan nama Oromoof ta'u kaa ka isiniif ta'u zoon hin taane sigale ka Oromoo ta'u kaa sanuma hattuu ima isinitti himu jirra nuti abalu hattuudha abalu shaneedha abalu isin buqqisuu deema abalu farra badhaadhinaati jenneetuma himuu jirraa jechuudha sanii kaafnee jechuudha itti aansuudhaan poolisoota 4 kumaandaroota warra abbaa gadaa fixuu keessaa harka qabu kumaandar Girmaa Galaan jechuun galaan keessatti mana hidhaa dhaabee Amboo keessatti gaashiree keessaa ka Oromoorraa qeensa guuraa jiru sigale ka Oromoo azaaba arkisiisaa jiru nama Shimallis Khaalifee hundaa'u azabaa jiru aangorraa kaafnee jirra baga gammaddan yaa tiim qabrichoo yaa ijoollee Oromoo way mee akkam isinii ta'u yaa ijoollee haqaa mee akkamiin isinii ta'a badhaadhina diigu jirra moo badhaadhina tolchu jirra badhaadhina jaaru jirra moo badhaadhina diigu jirra hattuu kanaa tana kaasu jirra sigale warra farra badhaadhina ka ilma Oromoo miskiina mana hidhaati gabbaasii jeesu ka intala Oromoo miskiina gudeechisu arralaal eega Dr. Angaasaan kabajamoo fi jaalatamoon gabbahanii dhugaa jirtu himan duutii Oromiyaa irraa dhaabbatte moo dhaabban mee arra Oromiyaa keessa Amaaraa jilmaan dhumee dhageesse Oromoo jilmaan dhumee dhageesse duutii jilmaachumatti bishaan itti naqee jechuu Dr. Angaasaan kun qabsoo tiim qabrichooti baga gammadde baga gammanne ammallee nigaa no hingau ganaadha itti aansuudhaan kumaandaroota afran san gartee warra gartee araarsaa mardaasaa afaan araarsaa mardaasaa jedhama warra inni Oromoo dhiigaan dhuysisuu ture warra manni murtii wala bajeen hunda hiisisee tursiisuu ture santu geggeeffamee jechuudha badhaadhinaa jaaramee jechuudha sireetu abbichuu jala jabaatee jechuudha badhaadhinaa gajjabaatee jechuudha baga gammaddan baga gammannee jechuudha itti fuufan mallee itti aansuudhaan gaafa nuti beela poosti godhuu eegallu tanneen maaltu isii dhaga ayyaallaallattu tawalwaallota maarrota nuun jettan arra beela nuti poosti godhuu eegalle san addunyaatu raasa'u jira jechuudha miidiyoota addunyaa gaafa nuti furmaatatti kennaa jennu addisoo araggaafaan OBN nu kijibsiisuudha meeshaa guurratee gujii dhaqee namni du'e hin jiru jee jechuudha nama du'e meeqa gujii irraa gayyaafne hogganoota meeqa gartee nu saaxiltan jedhanii aangorraa yaasu jiran tana keessatti hogganootaan galatoonfadhu keessatti itti dhufaa jechuudha beela ummata keenyaa rakkoo ummata keenyaa gidiraa ummanni Oromoo keessa jiru cinqii ummanni Oromoo daandii dhabuudhaan kararratti deeysuun dahu jirtu rakkoo Oromoon dhandhamu jirtu rakkoo Oromoon keessummeessu jirtu finnee fuula miidiyaa irra keenya jechuudha arra maaltu dubbatamaa jira rakkoo Oromoo dubbatamaa jira jechuudha bagatti milkooytan bagatti milkooyne jechuudha laal abiyyi jaalachuun kana abiyyi deeggaruun kana badhaadhina jabeessuun kana caluma jedhanii abbichuu kiyya jechuu miti hujii badde hunda qubatti laatanii sirreessisiisu hattuu qubatti laatanii jalaa kaasu kanaa jechuudha jireenya ummata qaala eenyu ko ummata qaaleessa abalu jedhanii himu abalu kun ammoo gartee caasaa kanaa keessa jira jedhanii jalaa saaxilu kanaani mootummaa jaalattu kana achi jabeeffatte malee isa faarsuuni miti jechuudha yaa warra faaruu namatti amanu yaa warra bar abbichuu jechaa nama abbichuu irra dalagu jiru meeqaa jira bar kaniin maqaa isaa dha'uun feene amma kanuma Facebook kanarra wajji jiru warra afaaniin abbichuu jee sheer si goosisu kajalaan gartee akka abiyyi gartee dafee aangorraa hawutti micciiru jiru meeqa beekna nuti yeroo hunda
rakkoo ummata keenya irratti xiyyeeffanna malee faayidaa achi keessaa barbaadu faayidaa achi keessaa argachuu sanii miti. Baga gammaddan baga gammanne. Itti aansuudhaan beela baafnee Harargee lixaa gargaarsi dhaqeef Gujiin dhageettii harkatti Baale diiyaaspooraa irraa eegalii kunu amma walitti qabuuf jiranii jechuudha. Ummata Baaleetiif kana su'aa barraa harkattaa bara. Ummata kanaaf yoo sagalee taate su'aa barraa harkattaa bara. Mee warri dheengadda nurra duultu amma su'aa maal harkatte? Mee maaliiniif boonta? Mee har'a ummata kiyyaaf sagalee ta'uu akkamiin fi boonu jiran? Akkamittiin fi gammadu jira? Warri kana sheer godhee sagalee tana bakka hundaan ga'e akkamiin fi gammadu jira? Hogii ummanni isaa rakkoon isaa dhageettii harkattee furmaata. Kara furmaatatti dubbiin ichi garagalte baga gammaddan baga waliin gammannee jechuudha. Garuu ummanni keenya rakkoo keessaanii bahe no qabsooni dhaabnaa no itti fufnaa jechuudha. Wanni dhaaba filanneef wanni mootummaa filanneef mootummaa faarsuu fi miti jechuudha. Pirojektii kijibaa nama ooyiruu namaa keessa dhaabbatanii footoo kaabinee maxxansinee wayi jijjiiramaatiif fidde ooyiruu qotee bulaanii fi qotate sigalee kana keessa dhaabbanne amma waan Addisuu Araggaa godhu jiru gartanii pirojektii jee waan inni godhu jiru jimma bar pirojektii san Addisuu Araggaan dalayne bar ifiif dalagatte itti rakkattee shaneef keessa seenuu dhorkite awwadaay bar waan Addisuu Araggaa poostii godhu jiru san karoora Addisuu Araggaatiin hin dalayne bar ifiif dalagate bar shaneef keessa seenuu dhorke Harargeen bar ifiif dalagatte. Okay, warruma projektii dalage san bira yoo kuttee baadiyyaa seente namni beelaan dhumutti jiru. Sanoomaa poostiin goone. Addisu. Moo ummanni sun isin bulchitanii jechuudha. So saniifu baga argatti. Itti aansuudhaan baga gammaddanii isin jira. Katti aanumaas oduu gammachiisa. Namaan maqaa dha'ee galatoonfachuu barbaadu. Bulchaa godina Jimmaa. Tijaan. Obbo Tijaan. Tijaanishee. Ay Tijaan. Way Tijaan. Way Tijaan. Ijoolleen shanyii mootii tun bara bakka hunda fakkeenya bara. Fakkeenya jijjiiramaati bara. Sigala. Fakkeenya federaalizimiiti bara. Mee federaalizimiin maali? Federaalizimii jechuun bulchaa godinaa nam gandi ati if keessaa filachuu. Bulchaa aanaa if keessaa filachuu. Bulchaa ganda keetii ati filachuudha. Namni gubbarraa shuumee gassee erguu miti. Garuu keenya kana gubbarraa shuumanii gad ergan. Ka gubbarraa shuumanii gad ergan kana keessa Tijaan hin faarsuu barbaadan. Tijaan. Tijaanoo. Ay Tijaan. Bulchaa godina Jimmaa. Maaliif faarsitaa jiru? Hujii malee nuti nam tokko hin faarsinu beeku. Namoota 1,400 tiim taayyeedha aangorraarii jeeti. Fiqaaduu tasammaa qopheesseetti gad ergee jechuudha. Tiim taayyee jechuun nama biyya tana qabee bulchu jiru. Taayyeen bar biyya tana qabee dhaabbatu ministeerri nageenya ka biyya tana nagaya buusu jiru. Ka biyya tana qabee dhaabbatu ni jiru. Ka kursii mootummaa jala qabee dhaabbachuu jiru taayyeedha. Nama taayyee jaalatu ifiifuu jabeeffachuu qabna malee aangorraarii hin qabnu jee reject. Xalaayaa booyyee xiqqaa reject godhee hattu. Deem wiskii teetii wajji hallayyaa dhaqe wasaasanaa si galchanii je. Waraqaa ciree. Ay Tijaan. Ay bulchaa godina Jimmaa. Way akkam sii ta'u yaa Tijaan. Meeqamumaan sii ta'a. Bar edaan ummanni Jimmaa kun edaan uumamumaan goota. Kunis mucaan poolistichi ifiifin du'a malee hangaa isaan ajjeesu jee lubbuu isaa kenna. Abiyyi Ahmad anaa du'ee dhabama malee Itoophiyaan hin diigamtu jee lubbuu kenna. Tijaanoo hattuun gubbarra teessee ummata kiyyarratti weerara hin bantu jee waraqaa isaanii cicciree. Garbage ay Tijaan. Way Tijaan. Way. Mee dubbii isaa tana bishaaniin hin gaddabarsa. Ay Tijaan. Dhiira jechuun kana. Ummanni Oromoo. Godina Jimmarraa fakkeenya fudhachuu qabda. Warra godina Jimmaa. Hattoonni waraqaa gad ergee gurbaa kan akka aangorraa isin irraan kaa'u. Abadan. Itti aansuudhaan Tijaan tana qofaa miti tan dalage. Mucaa Amboo keessa lubbuu kennee Jimmarraa dhaqee shanee dha'u jiru. Taayyee deeggara jaanii dhooyisisuudhaaf mucaan information harkatee badee Jimma galee jechuudha. Shuguxii takka qabatee. Shuguxii san dhaqee godina Jimmaa hunda beeksisee poolisa godinaa beeksisee aanaa beeksisee gandaa beeksisee kunoo shuguxii tanaan harkaa qaba rasaasan ganaan harkaa qabaa jee beeksisee qabadhuu taayinii jedhaniin. Itti dawwalanii shuguxii fi namicha san hidhiinuu ergii jeen Shimallis Abdiisaa. Kan shaneen bireenii isinirraa fudhattee shaneen bireeniin Oromoo fitu jirtu nama shuguxii takka Jimma galee shuguxii takkitti barbaaddanii khayri wa khayraati jee inni
firraa guuyisee jechuudha. Paatroolii afurii ol yilma araarsaa mardaasaatti ergee jechuudha mana mucaa sanitti. Tiijaan kaleessa nu jeeftanii Tiijaan kaleessa nu jeeftaniiti nu jeeftanii mucaa kana fuutan malee shugguxii teessan hodhaa. Hay osoo shaneenu makiinaa hunda isinirraa fudhattee deemu jirtu tokkicha isin harkaa badee taayee deeggara jechuuf aamboo geessitanii ajjeesuuf amma nama Shimallis hin deeggarre aamboo geessanii rashanan jansiin jedhan. Aamboo dur nuti lafa goota lafa gartee namni itti nagaya bahu lafatti sabboonaan nagaya bahu beeyna amma lafatti namni Shimallis hin deeggarre rashanamu taatee jechuudha. Finfinnee geessuuf mucaa aamboo geessanii tichi rashanuu qaanii jechuudha. Ana du'eetiin lubbuuti yanarraa murtanii mucaa kana fuutan malee hin fuutan jee warra araarsaa mardaasaa erge hunduu keessa dhidhiitee wasakatan sigalee ergamtu tana hunduu keessa dhidhiitee jimma abbaa Jifar biyya xaaharaa san keessaa yaasee jedhe. Ay Tiijaan yaa warra gartee farshoon hundi gartee naannoo irra tetteessee kan waa takka hin dalayne nama keessanidhaa ol nu ergaa jettee sabboontota hiitaniitti ol ergitan. Arra kanarraa maal barattan? Tiijaan sigalee jimma jechuun fakkeenya diimokiraasii jechuudha bakka gabaabdutti fakkeenya uummata diimokiraasii. Diimokiraasii jechuun kan agaa yoo mucaan sun kan adabamu taate godinni jimmaa adabu dadhabe aanaan jimmaa kan inni keessa jiru adabu dadhabe yoo aanaan dadhabe godina dabarsa yoo godinni dadhabe naannoo dabarsa yoo naannoon dadhabde federaala dabarsaa jechuudha heerri akkasii deema. Osoon isaanuu adabinjiin hidhii ol nu ergi mana kumaandar girmaa galaan kan hin reefu siin jedhe haangorraa kaasan santu mana jaareef sigalee santu mana keessatti torchi nama godhan mana keessatti Oromoo azzaban san geessuu kaanii jechuudha mana kumaandar girmaa galaan san geessuu kaanii jechuudha mucaa Finfinnee geessuun kaan ay Tiijaanoo lapheeti itti fufi hin sodaatin ummanni Oromoo si duuba jira jechuudha. Hoogganoota akkanaa barbaanna hin kennu bafistum deemaasii jeen yoo adaba taate yoo gartee rakkoo mucaan kan qabaatu taate mucaan utuu ni adabna heeraa fi seera biyyattiiti sigalee heeraa fi seera biyyattii nutuu ni adabna waan isin galchin qabdanii fagaadhaa jeenati. Tiijaan itti aansuudhaan bulchaa godina Baalee bulchaa miti lakki bulchaa aanaa ka Baalee rakkoo ummata keetii sodaata akka malee beela isin garaa guutattanii ummata nuu keessa jira rakkoo ummataa nuu quba qabaa cinqii ummataa nuu quba qabaa teessanii garaa guuttannaan beela ummataa dhoo isaan jettanii no jettee Facebook keetirra barreessite dhugaa ummata keetii bira dhaabbachuu keetiif thank you so much atis baay'ee naaf galatoomii jedhu lal kana barbaanna hoogganoota akkanaa barbaanna gaafammoo ummannichi waa ta'e Oromiyaarraa nama gad erganii haa adabamu isin gaafammoo isaan dhageessanii beela namaa dhooysitanis haa adabamu isinii jechuudha saniifuu dhugaa ummata keessaniitii wajji dhaabbattanii akka hoogganoota gujii sanitti akka bulchaa godina Jimmaa kanatti warri Baaleetis akkasitti ummata keessan dhaabbattanii rakkoo ummata keessanii saaxiluu keessaniif galatooma. Dheengadda oggii dura qabsoota na eegallu qubanullaachuu turtanii jechuudha. Rakkoon takka hin jirtu maarreen takka hin jirtu rakkoon addunyaarra bakki hin jirre hin jirtu. Rakkoo gabbaaftee ummata keetiin gaattee furatta malee rakkeessoo maan furan maarreen maan furan hattuu goobsuudha dubbiin keessoo jiru. Sigalee ummanni Oromoo siifin dhaamsa qaba gaa. Bulchaa godina Jimmarraa eegali bulchoota gujii kan hidhaanii jiran sanirraa jalqabi bulchaa Baalee sanii jalqabi hoogganoota sagalee isinii ta'e kana hattoonni hin fedhanii beekadha amma waraqaatti erguu ta'an aangorraa kaa'anii amma waraqaatti erguu ta'an yoo fidhiiftan ummanni Oromoo bulchoota keessan kan sagalee isinii ta'u ka isin bira dhaabbatu ka isin cinaa dhaabbatu ka isin rakkoo isin wajji qooddatu yoo akka aangorraa ka'u isin hattoota achi tattaa'usaniin hayyamtan isiniitu beekaa jechuudha eeggachuu qabdan namni yoo ka isa duraan laallata yoo tijjaanarraa hallayyaa bu'e yoo bulchaan aanaa Baalee sun hallayyaa bu'e
Ijoollee gujii tan guuru jiran nama du'e ta katabdee Addisuu Araggaa kijibsiifte tana. Chaabbaan dhoyitee namaan ganaa dhume maaliif kijibdanii gujiin dhuma jirti beelaan dhuma jirti Harargeen dhuma jirti jettee ijoollee dirree baafte tana. Yoo ummanni Oromoo duuban dhaabban nuti bar hogganoota keessan ka biyyaa ka isin bulchu jiru warra dhugaan isin bulchu bira dhaabbadha isiniin jechaa jira. Sigal namni hamilee godhateeti waan namni isinirra fe'uu barbaadu hunda isin bira dhaabbataa jiru. Sigal saniifuu wanni nan isinin ju ummanni keenya wanni isinii dhaammadu namoota kana sagalee isinii ta'u kana hogganoota sagalee isinii ta'e kana hogganoota guyyaa rakkoo isinii wajji dhaabbate kana bira dhaabbattanii hattoonni kan nyaanne irraa eeguun dirqama keessanii jechuudha. Dirqama keessanii jechuudha. Nutillee warri miidiyaa irra jiru. Nutillee warri sooshaal miidiyaa irra jiru. Sooshaal miidiyaa jechuun waan safaa ta'an seenu. Facebook irraa afaan banuu, Facebook irraa afaan banuu. Facebookiin ka wayyaanee diige. Wayyaanee waraanni biroo raayyaan ittisa ka biroo dhufee wayyaaneen diine Facebookiidha ka wayyaanee diige. Dhugaan siima. Akkatti dhuftee hin beektu tun. Karaarra dhuftee hin beektu warri mootummaarra teessee Facebookiin maal fida? Facebookiin irraa maarreeta? Facebookiin ka wayyaanee diige. Arra beela ummata Baalee, beela Harargee, beela Gujii, sigale beela Itoophiyaa keessa jirtu khaf saaxil baase Facebookidha. Ummata isin shanee kara birootiin itti jaartanii ficcisiisaa jirtan ka saaxil baase Facebookidha. Facebookii jechuun safaataa miti. Warri Facebook irra jirtan sagalee hogganoota kanaa ol qaba eega ija teenyaa ija ummata keenyaati. Rakkoo ummanni keenya keessa jiru, cinqii ummanni keenya keessa jiru nuti garaa guuttannee Oromoon akkamitti agabdi jedhanii bineensa san dura dhaabbatanii sagalee ummataa ta'u jirna jechuudha. Bulchaa godina Jimmarraa eegala warra Gujii kanatti dabala warra Baaleetiin Harargeetiin hunda isaanii ijarra deebisaa eega. Hattuun amma waraqaa erguu fi teessi. Waraqaa isaan ergan cicciranii hallayyan naquu qabanii jechuudha. Ummata kee bulchuu kasii hayyamu kasirraa kaasu ummata ati bulchitu malee hattuu Oromiyaa irra teessuu miti. Hattuu Oromiyaa irra teessuu miti jechuudha. Kun heera federaalizimii keessallee hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. So saniifuu ummanni keenya dammeeyxanii ijoollee sagalee isinii taate ta'uu hogganoota tana eeggachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee beelaa tanaan xiqqoo dubbachuu barbaada. Beela ummanni keenya beelaan qabamee jira jechuudha. Ummanni keenya beelaan gidirfamaa jira jechuudha. Garuu beelti tun akkamitti dhufuu dandeessee amata 100 irraa eegallee qotuma jirra nutiin kun. Maalumaaf rakkoo tana keessaa baanee ummanni keenya rakkoo tana keessaa bahee akkami jijjiiramuu dadhabee hayyoonniif gaafachuu qabda. Beeytonniif gaafachuu qabda. Amma Yukureen laale. Yukureen Itoophiyaa irra xiqqishoodha. Yukureen dhaawamnaan rabshaa Yukureen keessaa kaanaan addunyaa beela'u jira jechuudha. Maaliif hayyoota isaaniitu waan gaarii lafa kaa'eef ummataaf. Amma fakkeenya Harargee fudhadhu. Harargeen abbaan akaakoon kiyyaas jimuma gurguruu ture. Akaakoon akaakoo kiyyaatti jimuma gurguruu ture. Abbaan kiyyaa jimuma gurguruu ture. Anis jimumaan gurguruu waan kana jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Jimaa cinatti dinnichaa faa dhaabu. Jimaa cinatti timaantimaa faa dhaabu. Jimaa cinatti qamadii faa qotu. Jijjiiruu sigalee jijjiirtee ilaalu waan nyaatama. Amma yoo jimaan hin bitamne kam taata? Osoo yoo jimaan amma sirriitti hafee dinnichaa qottee san nyaataa jechuudha. Sigalee yoo jimaan sirriitti hafee salliixa san fuutee danfa gootee buddeenatti qicattee buddeena sanii qicattee nyaataa jechuudha. Zeeta sin barbaachisu. Zeeta Yukureen irraa galu sin barbaachisu jechuudha. Sigalee soo saniifuu hayyoonni keenya beeytonni keenya ummata keenya jijjiiruudhaaf please. Ummata hanna qofaaf qara'oo ozoon hin taane hanna qofaa eebbifamanii mootummatti hidhamuu ozoon hin taane ummata keenya jijjiiruu qabdanii jechuudha. Seriously kun dhuguma kana ka jijjiiru hayyoota beeytota sigalee shanyii filatamaa fidanii ummataaf ijoolleen injiinara baratte faa dalagaa biroo qabsiisuudhaan namni bara amma digirii fudhatee maastireetii fudhatee jimaa cabsu jiru jira bara jimaa turra gatii qabaa jee kan amma maal goota hojiitti baaftaa jechuudha. Hojii uumuu hojii biroo uumuu barachuu sigalee beelatana jalaa ba'uudhaaf hojii uumuu jimaa cinatti waan wanni caala buna cinatti bunuma qofa amma jimma bunuma qofa oomishuun qabdu jechuudha. Buna cinatti kuduraa fi muduraa waan adda addaa maaliif buna ni dhugda malee nyaattu jechuudha. Waan nyaatamaa kana godhuun dirqama. Kana godhuudhaaf garuu yaada maddisiisuudhaaf jalaa hanga gubbaa wal amantiin jiraachuu. Amma fakkeenyaaf mootummaa tirestii uummataa qabu. Amma yoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa tokko baase uummanni kijiba jaasii galee. Automaatikli ozoon hin dhageenye waan isaan baasan nurraa dhiisiyya. Public trustii dhabanii jiranii jechuudha.
Kana biyyi sirreessu san isumaa khadiiraa beekaa jechuudha. Dura biyya bulchuudhaa public trust qabaachuu qaban. Mootummaa fi uummanni yoo wal quba qabaatan yaada kana hayyoota wajji ta'anii maddisiisanii mootummaan baay'ata baasee hayyoonni yaada qopheessanii uummanni yaada kana hojii jijjiiraa jechuudha. Wal quba qabaachuun tanaaf barbaachisa. Wal quba qabaachuun mootummaa uummanni amantii irraa qabu, mootummaa uummata bira dhageettii qabdu, mootummaa uummata bira fudhatama qabdu, mootummaa waan inni je uummanni fudhatu. Amma Shimallis yoo ibsa tokko baase sigalee qanani bagana kan dhufte. Shimallis yoo ibsa tokko baase uummanni amanuu qaba ibsa sana. Fakkeenya naannoo akkasii shanee keessaa baafnee jirraa jee yoo Shimallis amma ibsa baase namni amanuu ni jira. Anarraa eegali hin amannuu jechuudha. Tanaafuu mootummaa uummata biratti gartee public trust qabdu san uumuun dirqamaa jechuu badhaadhinatti. Warra amantummaa dhabe kana warra uummata bira fudhatama dhabe kana fuudhanii cuqqaalanii garbee gadoo walii qabanii cuqqaalanii warra gartee uummata bira fudhatama qabu, warra uummata bira dhageettii qabu, warra uummataan jaalatamu fidanii kaa'uun yeroo ammaa tana baay'ee barbaachisaa jechuudha. Uummata kana jireenya isaanii jijjiiruudhaaf. So saniifu amma uummataa fi mootummaan wal quba qabaa yoo jenne gaafii birooti jechuudha. Yaada gurguddaan akkaan anjuu kana lafa gabbuusuu dhiisi. Mootummaa yaada kanaan fida gajjuu namni isa hangam takka isa dhageettii qaba. Uummata biratti hangam takka fudhatama qaba. Uummata biratti hangam takka yaadni isaa deemaa jettee if gaafachuun dirqamaa jechuudha. Tana abbichuu caalaa namni beeku hin jiru jechuudha. Itti aansuudhaan mootummaa wanni qabaachuun barbaachisuuf yaadni dhuma nageenya. Mootummaan tokko siyaasaa lafa qabsiisuu danda'u qaba jechuudha. Siyaasaa lafa qabsiisuu danda'u. Amma mee siyaasaan mootummaa naannoo Oromiyaa lafa qabattee jirti. Lafa qabattee jirtu jechuudha. Namni wal fixaa jira, wal saamaa jira, hattuun biyya hataa jirti. Kun maqoota nama adda addaatiin biizinasiin bal'achaa jira. Waraqaa takkaan baafadha yoo kan jettu taate baafachuu hin dandeessu gubboon ala. Amma nama tokkoon kasasa yoo jetti sangaa gurguruu sirra jira jechuudha. Gubboo mana murtitti, ichitti, maal godhu si galee. Yoo nama tokkoon kasasa jette dura sangaa gurguruu qabda jechuudha. Waa gubboo nyaachiftu. Biyya kana taate keessatti hooggana qabnaa jechuun gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Maaliif kana mootummaan laaluu waan inni irra dubbadhu kanatti dhuftan. Gaafa nuti dheengadda beela dubbannu aboo kanumatti haasawanii siyaasaaf beela oolchuu yaani maarroo jechuu ture Addisuu Araggaasii. Har'a kun hayyoota gurguddaa miidiyaa gurguddaa hundaatu waa'ee beelaa san gabbee dubbachuu jira jechuudha. Uummanni jijjiiramuu qaba. Reefuu dubbii takkaan isinii tuqe. Yuukireen Itoophiyaa irra xiqqishootun isiin lola eegallaan addunyaa guutuu beela'e maaliif waan inni reefuu haasa'u sanaa wal simeef. Mootummaa nagayaa hayyoota yaada maddisiisu uummata mootummaa dhageeffatu. Hayyoonni yaada fida mootummaan irraa fudhata uummata gabbuusa uummanni mootummaa amana yaadni sun lafa qabataa jechuudha. Sigale. Amma Shimallis mana jimaatiin Harargee jaaraa memma mana jimaa keessa tursiisan nu jaaruudha moo sigale karaa daandii nu qopheessanii kuduraa fi muduraa naggadannee jireenyi guutuu Harargee Jimmaa irratti hirkisuun jireenya Jimmaa fuudhanii buna irratti hirkisuun hashawaa waan inni irratti hirkisan beekan sigale soo saniifu awwanniin isiniin juu wanniin isin gorsu gartee public trust mootummaa qabu mootummaa uummata bira dhageettii qabu mootummaa uummata bira fudhatama qabu uumuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yaa jara keenya uummanni keenya jiruu keessa hin jiru. Bishaan tokkichaa kana haayilaandii tokkichaa kana meeqa bitu jiranii uummata keenya dawwalaa gaafadha. Mootummaan uummataaf dhaabbate jiru jalli kun mootummaan qabdu naannoon Oromiyaa mootummaa qabdi jechuun ni ulfaatti. Rabbi sodaadha. Ammallee gana uummata keessanii sagalee ta'a. Uummata keessanii iyya. Yoo uummanni kun jiraate mootummaan nuti jaalannuu fi namni nuti jaalannu illee aangoo irra jiraata. Ani isinumatti ni ija. Isinumatti ni ija. Tadhumaatii fi yaadni xumura Abaa'oo araarsaa mardaasaa fudhatee jaansii galee. Abaa'oo araarsaa mardaasaatiin jaame kana sheexaanni maqaa isaa yaamu araarsaa mardaasaatii miti qaceelcha mardaasaa ministeerri ispoortii sun daawwit ibsarraa Abaa'oo fudhatee jaan torban kana oduu deddeemtu takkaan arge.
Ani waan kanatti naman sigale jaran uummalee kanarraa waa fuudhuun hin danda'amtu. Woomatti kennuu danda'ama malee warraa fuudhuun hin danda'amtu. Garuu yoo wanni takka taate qofti ni danda'amti. Takkittiin sun maali yoo mootummaan araarsaaf gargaare nama maqaa abaawwatiin ibsa kennu daawwit ibsaa jala taa'ee nama maqaa abaawwatiin ibsa baasu yoo mootummaan qabee hidheef nama alaabaa tana qabatee daawwit ibsaan na ajaja jedhee deemu yoo mootummaan hidheef yoo mootummaan isa araarsaaf warra garee araarsaa tana gargaare araarsoo biqilaa kana faa gargaare bahuu ni keessaa bahuu ni danda'an sayyoo ta'uu baatte nu malee injifachuun ni ulfaata. Jarri warri di politika Oromoo kana harkaan qabatanii waan jiranii Jaawar maammakkan akka godhu jiran gartuu qaceelcha Mardaasaa amma Jaawar immoo qaceelcha Mardaasaa turre jabaa jettee yoo yaadde ani nu malee tan hedduun sodaadha beekta hedduun sodaadha waan ta'eef siyaasaa Oromoo tana mooraa Oromoo tana keessatti isaanii wajji taphachuun baay'ee ulfaata baay'ee sichima akkumaan duraan jechaa ture Abiyyi wanni inni itti faayidaa ta'e utaalee mooraa Itoophiyaa seene itti as deebi'ee firraa dhorke malee silaa mooraa Oromoo keessa ta'e akkuma Jaawar godhan kana godhan. So irraahuu yoo fudhachuu deeme gaa araarsaa qaceelcha Mardaasaa waan jabduu isa qabate yoo irraa fudhate gaariidha silaa garuu danda'a. Yoo mootummaan gargaare garuu ni danda'a. Mootummaan warra gartee biyya ijaaruu barbaadu kana warra gartee waliin biyya ijaaruu barbaadu